Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyu alqawani baga nagahan uftani qaisumuni kenna hundumanu markaza furto jannata markaza namakari ustani kennalle ustad Abu Amari Rabbina milkeessu jazaa isaanii jannataanii ganamuuf galgala diin nu barsiisanii bakka nu dhibanis ta'anii nutti himanii jazaan isaanii jannatumaanii yaa ustaanota jechuun ustaanni hundinaaf tokko hamba ambiyoota hin jaaladha dhugumaanii lubbuun kiyyallee fiidaa ulamoota haa taatu wallaahi jabaadhu baradhu obboleessa kiyyaa jabaadhu baradhu obboleetti kiyyaa kuma keessi haa guutu quraanni hadiisni nama haramarra ciisu rabbii si haa godhu rahmaanihi homaa miti yoomsi diinii galma gahaa akhlaaqa bareeda obsaaf sabrii fedhaa warra garee hunduma garee dhiimurraa kaganamaaf galgala dhaabbattu amiirrunni bakka ustaanni jirre ta'anii walitti himanii hunduma keessan keessummoonni kennaa warra markaza furtu jala jiru rabbinaa milkeesse as keessa nu haa baasu hin dagatinaa yoomuu dirraaffatinaa salawaata buusuu yoomuu dagatinaa sallu alaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoomuu dirraaffatina waan irraanfatu miti yoo irraanfattanillee daddafaa yaadadhaa isin keessan badin onni teessan keessaa haa katamtu maleeka rahmataa obboleessa keetiif waan gaarii jaaladhu obboleetti keetiif waan gaarii jaaladhu yoo isii sirra beeyte maalirra beeyte jedhiniin maashaallah jedhi bira tarii obboleessa hizri waan fayyadu khayrii gubbarratti rabbi tunu hidhe funyoo shahaadatateyni alhamdulillahi ka islaama goote markazaan shalalaaf kabajaa ka quraana hadiisa nu wante shukrii sitti haa jiraatu alhamdulillahi yoo balleesse obboleeyyan ko keessumoonni ko afoona lillahi